السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أكم جرتو هردفتو تا channel يوتيوب عبدول أب غافي نموني باين كيسان نغافتات جران سيرا هارا يوتيوب ستوديو غوبا إرتي رفه كان نمو تبايتو كيسان نغافتات توري أنس ديبي إزا إسيني كبات رفه جرا. Starting November we are simplifying ad controls for preload, post-roll, skippable and non-skippable ads wanjeru غوبا رنوف كايجرا. أسيرتي مال سيرسو قمنا wanjeru نمو تباين نغافتات توري سيرا بيكسي ساكرا itti maallaqa irraa argannu YouTubein formaati isaa jijjiiraa jira jechuudha. Kan inni jijjiiru si baatii Novembarii keessa Oktoobarii taane baatii Novembarii yookaan immoo ji'a 11ffaa irratti hojiirra oola wanni kun. Hagam barbaachisaadha yookaan immoo faayidaa inni qabu maali isa jedhus waliin ilaallaa seerri haaraa kunis maal irraa sirreessuu qabna maal qajeelfachuu qabna isa jedhus beekuun dirqama YouTuberiin tokko. Kanaaf egaa deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jechaa egaan YouTube studio irra seenuudhaan seerri kun maal inni faayidaan isaa maali yookaan immoo miidhaan isaa maali akkasuma maal irraa sirreessuu qabna isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. YouTuberii baay'een ka moonii taataniga gubbaa irratti yookaan immoo maallaqa irraa argachuu eegaltan gubbaa irratti waan kana ni argitu Novembarii irratti wanni jijjiiramuuf deemaa jiru kun ni jira. Wanna kana video tokko ra seenuudhaan isinitti agarsiisu. Maal inni YouTuberiin tokko yeroo monetize ta'u doolaara oonii gochuudha yookaan immoo beeksisa irratti banuudhaan video tokkorraa doolaara argannaa jechuudha yookaan immoo maallaqa irraa hojjannaa jechuudha. Video keenya irratti beeksifni dhufuudhaan. Beeksisa sana duraan ni filanna mallattoo qalamaa kana tuquudhaan bakka monetization yookaan immoo bakka irraa doolaara oongodhan beeksisa irratti banan kana yeroo seennu mobaayila irratti beeksisuma 3-4 nuu fida garuu koompitara irratti haga 6 ka jiru style yookaan immoo formaatiin beeksifni akkaataa inni itti dhufu duraan filachuu dandeenya. Skippable video ads jira beeksisa yeroo irra dhufe skip ka jedhu sana tuqnee irra dabarsinee video daawwannu jechuudha. Beeksifni gidduun yeroo video daawwannu dhufeennan skip kan nuti jennee irra dabarsinu jechuudha. Yoo barbaanne sana filachuu dandeenya duraan jechuudha erga doolaara oonii goone kaane. Non skippable video ads immoo beeksisni irra dhufe haga sakandii 20 wayitti ofumaaf mul'ata skip waan jedhu hin qabu jechuudha. Beeksisa kana lammaniga video keenya irra dhufuu barbaannu sanduuqa kanatti raayitii gochuu yookaan immoo raayitii sana irraa kaasuudhaan filachuu dandeenya jechuudha. Duraan beeksisa kamirraa maallaqa akka argachuu dandeenyu lardi moorii kana yeroo tuyne gara fuula duraa deemnuga beeksifni sun haala kamiin jijjiiramaa jira yookaan immoo maaltu uumamaa jira isa jedhu barreeffamaan as nuuf kaahee jira. Ni salphisaa jira wannicha YouTubein. Kaduraan abbaan barbaade beeksisa sana filatu beeksisa skip godhamu moo kan skip hin godhamne moo bumper ads moo post roll moo pre roll moo beeksisa isa jedhu duraan sanduuqatti raayitii gochuudhaan ayinataa beeksisa kana filachuu dandeenya ture duraan. Ammallee ni dandeenya garuu Novembarii irraa qabee bakki irraa filannoo kana filannu sun ni dhabamaa jira jechuudha. Kana jechuun filachuu hin dandeenyu jechuudha. YouTubein ofumaa isaatiif eessatti beeksifni akka dhufuu qabu yookaan immoo beeksifni akkamii akka nurra dhufuu qabu YouTubein ofumaaf murteessa. Kana jechuun nuti doolaaruma oonii goona monetizationuma oonii goona malee filachuu hin dandeenyu jechuudha. Skippable ad yookaan immoo pre-roll yookaan post-roll skippable ads jedhaman kana filachuu hin dandeenya ture. Amma ammattis ni dandeenya garuu Novembarii irraa qabne warra kana filachuu hin dandeenyu jechuudha. Beeksifni kun kam akkana ta'ani gariin ka mobile irratti dhufu beeksisa ayinata 3-4 koompitara irratti nama daawwatuuf garuu beeksisa ayinata 6tu irra dhufa jechuudha. Ayinata 6 tokko kan skip irra godhanii yookaan immoo yeroo beeksifni dhufe sakandii 5 lakkaa'ee skip gochuu dandeenyu yookaan immoo irra utaalchifnee video daawwachuu dandeenyu kan gara sakandii 20tiif kan irra dhufe ofumaaf xumuramee deemu kan skip hin qabne jira. Akkasuma ka video daawwataa video cinaatti dhufu jira video jalatti dhufu jira ka adda addaa jira beeksifni kun. Beeksisoota kanagaa kunnarraa hadhufu jennee duraan filachuu dandeenya. Amma garuu Novembariin booda filannoo kana nuuf hin kennu jechuudha. Filannoo nuuf kennuu dhabuun isaa miidhaa moo bu'aa qaba? Bu'aa bareedaa qaba. Maaliif duraanuu namoonni keenya baay'een hin filatani. Ayinataan beeksisaa kun egaa kana fakkaata kunoo haala kanaan jala kanas nuuf kaa'ee jira. Skippable ads kan sakandii 5 yeroo ni taphatee skip goonee irra utaalchisuu dandeenyu mobaayila irrattis koompitara irrattis kan dhufuudha. Sort non skippable illee lachuu irrattu ka dhufuudha jechuudha. Non skippable ka ofumaan taphatee irra darbu malee skip ka gochuu hin dandeenye jechuudha. Beeksisa kana duraan filachuu dandeenya.
amma garuu Noovembarii irraa eegalee filachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu miidhaa inni qabu tokko hin jiru. Indoo galii nuti YouTube irraa argannu akka nuti galii bareedaa irraa argannu nu godha. Viidiyoo tokko irra tuqee isinitti agarsiisu jala seenuudhaan viidiyoo tokko irraa qarshii meeqa akka argannu revenue jala seenuudhaan gara gajjallaatti yeroo gadi buunu beeksisa kamirraa akka maallaqa argataa jirru earning by ads type beeksisa aynata skip bill video percentii haga ta'e display ads bumper ads non-skippable ads beeksisa kanarraa galii meeqa akka argataa jirru nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu beeksisa kana gara fuulduraatti filachuu hin dandeenyu. Haga ammaatti filachuu hin dandeenyu ture. Filachuun keenya miidhaa qaba malee bu'aa inni qabu hin jiru. Yoo YouTube'n garuu ofii isaatiif irra nuuf kaa'e baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasuma galiin nuti irraa argannu ol kahaa tahaa jechuudha. Kanaafuu seera baay'ee bareedaadha kan Noovembariitti hojiirra oolaa jiru. Yoo duraan filattanii jiraattan deemtanii monetizationii keessan jijjiiruudhaan sanduuqa hundattuu raayitii gootanis rakkina tokko hin qabu. Kana jechuun beeksifni inni skippabiliin haa ta'u yookaan immoo kaan haa ta'u YouTube'n ofiif filate yeroo nama viidiyoo daawwatutti beeksisa sana naannoo inni jiruun irra fidaa jechuudha. Beeksifni kun ayinataa ja'a jira. Skippable video ads, non-skippable video ads, bumper, overlay jedhee jira. Beeksisa kana keessaa ka barbaade YouTube'n naannoo nuti jirruun irra fidaa. Dabalataanis viidiyoo live irraa duraan maallaqa guddaa irraan argannu amma garuu viidiyoo live irratti daqiiqaa meeqaan akka beeksifni irra dhufuu danda'us filachuu dandeenya Noovembarii qabee jechuudha. Kanaafuu seerri kun baay'ee bareedaadha. Hiriyoota keessaniifis share godhaa itti fayyadamaa beekuun dirqama YouTuberiin tokko isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.